maashiniin na liqimse. Harka du'aati si baaseera humna dhiiga Yesuusin. Waaqayyoo umurii kanatti dhuguma kiraanchis na baachistee dhuguma immoo wiilcheriin na deemsiftaa jedhee waaqayyootti nan bu'aa. Waaqayyoo natsaa na fayyisee. Manni alamai. Shininte. Esa ke? Kunoo kana koolaman. Amur matamu. Afrikaatti maashiniin na liqimse. Maashini si liqimse. Out! Harka du'aati si baaseera humna dhiiga Yesuusin. Out! Harka si waaqayyo si jabaasirra kaa'eera. Akkuma riyaa keetii deemi. Akkuma riyaa keetii deemi. Deemteen quumne. Yeroo dhumaatiif yaa'ii keessa. Giftii ko. Gooftaan ko si hiika. Ol ka'ime. Okay, giftii ko. Hallelujah. Hallelujah. Kottumena duukaa jabaadhu. Qattadi. ክብር ለጌታ ይሁን እልል ፊዳ ዋጋዮፍ ገለተ አንገላሳ ዋጋዮፍ ደም ቤረ ገለቲ ኢየሱስፍ ላላካ አኒ ፈየራ ነመቶል ካሳ ነመገደምሳ ነማንካቲ አከ ዊልቸሪት ደምቲ ነማ ላላ ተፈዳኒ ፈየራ ደም ስርት አኒ ፈየራ ሲመለንም ከምራኔ ፍደርቤ Kambra efide. Magalate fadda kalakka gorakkat. Socho undendes. Amma yu mana mekat na mekase. Ani fayera. Amma merka kauda dabde. Jia furi fi yu in socho fincaan nama najela fuda segera nama najela kasa akkanatti duddarin ciisa malee kasin jedhu gadin jedhu. Maaltu si qabate? Maashiniitu bakka Afrikaatti na liqimse. Kanaaf eessa baqassan? Kunoo kana koo baqassanii ji'a kana lamaan keessa sibiilaan akkanatti na hidhanii ji'a lamaa fi burtii torbanii baadhee deemi kattani erga dhukkubsatteeti akkasitiin ol jettee deemte beekta? Omaayyuu ol jedhee hin deemu. Arroo eeggasii kadhatame. Arra garuu isumman gara mana kanaan fadhee waaqayyoo miila koo naa hiikuu jalqabee lafa kanatti lafa ejjedhe malee ergi ji'a furiitii hin deemu shinti beetiin fincaanni bakkan ciisutti na jalaa kaasu malee tasumaa yobdin amma garuu nan deema deemi amma sirritti galateeffadhaa fi waaqayyoo Anko jaalle waan nan jedhama kanan jira
jiraadhu magaalaa Bishooftuu ganda duwwaa tokkooti. Anis immoo wanta ani dhugaa ba'uu barbaadu Waaqayyotu waan guddaa wanta ajaa'ibsiisaa naaf godhee ani nama dana dhaabachuuf hin danda'amne nama dana dhaabachuuf hin mallee Waaqayyo dura keessan na dhaabee innis jajaaffaa gaafa tokko halkan keessaa sa'aatii 8 bakka hojiitti maashiniidhaan nyaatameen erga maashiniidhaan nyaatameen booddee walakkaa sa'aatiidhaaf amma ogeessi maashinii kana hiiku dhufutti akkuma nama konkolaataa keessa taa'utti maashiniidhaan dhugameetan maashinii keessa taa'ee kanaan booddee gaafa ogeessi maashinii kana hiiku dhufee maashinii kana hiikee anaan keessaa na baasu ani uumaas hin beeku bakka hin jiruyyuu hin beeku isaan booddee walakkaa sa'aatiif erga maashinii keessa turee baheen booddee gara hospitaala Bishooftuu achitti hospitaalatti rifi nageessanii hospitaalli Bishooftuu immoo na ilaalanii raataniin booddee cabni ishee caba keessaadha baay'ee ulfaataadha nama nuyi kana yaaluu hin dandeenyu jedhanii Adaamaatti rifeerii na godhanii Adaamaanis na ilaalanii raawwatanii caba koo hundumaa ilaalanii cabni hani cabe naannoo gadameessaarraa askoo kanarraa sibiila guddaatu galee bakka hin deemetti jechaadha hin dandeenyu waan ta'eef Adaamaanii Finfinnee rifeerii godhanii Finfinnee Abeet hospitaalitti rifeer na godhanii achitti na ilaalanii cabni ishee baay'ee ulfaataadha caba naannoo gadameessaarraa kanaafiyyuu aaciistuu kanaan booddee opereeshinii gooneetu sibiilaan dhiinaa fi naan jedhanii achi nan ciisee isaan booddee opereeshinii na godhanii sibiila guddaadhaan baay'ee askoorra kan galchanii na hidhanii kanaan booddee duddaan malee as galagalee ciisuu cinaachatti hin danda'u garaadhaan hin danda'u kanaan booddee ji'a 4 achitti isaanii opereeshinii na godhanii sibiila narratti hidhanii ji'aaf 7 achi ciiseetan nan ba'ee deddeebitee hayaalamtu malee asitti ciiftee fayyuu hin dandeessu seenaa baay'ee dhibeen ishee cabni ishee ulfaataadha waan ta'eef gara mana ishee galtee achi konkolaataadhaan deebitee hayaalamtu jedhanii xalaanaa kennanii na baasanii kanaan booddee ani abbaa manaa kootiin ani deddeebi'ee mana qorichaa hin naqu kanan deemeef sin fayyine waan ta'eef gara waldaa Leenca Yihudaa nageessi achitti nan fayya kiraanchiin fafannifamee jiru ani cheerchi kan nan deddeebi'a yeroo baay'ee achitti nan arga wiilcheerii garaa garaatu fannifamee jira namoonni akkana kootti dhiphatan baay'ee fayya maal ta'a yoo nageessite jedhee nan kadhadhaa kanaan booddee namoonni immoo mana qorichaatti dura wixxeetiin ishee xumuramu maleessaa jedhu ani immoo nageessi maleen jedha utuun akkanatti isa cannaqa jiru mucaan addanyaan koo Naqamteerraa dawwaltee waldaa sanatti geessi waldaa Leenca Yihudaatti geessi fayyina guddaatu lafa sanarra jira waan ta'eef hin fayyiti isheen mana qorichaatti hin deddeebisini mucaa kana ciibsitee hin cannaqini geessi naan jennaani guyyaa gaafa ji'a salgaffaa keessaa guyyaa gaafa 16 lafa kanatti na fidee guyyaan isaa roobiidha kanaan booddee asitti toora kadhataarran galee toora kadhataar argan galeen booddee raajiin faa'iin baanii kadhataaf baanii hundumaaf kakkatanaanis na kaasanii kai jennaan ani nama ka'uu hin dandeenyedha namni yoo na qabe malee yoo namni na galagalche malee ka'uu hin danda'u kanaan booddee gaafa isaan kai raajiin fanaan jedhan ka'uu nan dadhabee abbaan manaa koo achi dhufee namoonni qabanii walla kaasanii asirratti raajiin faa tash godhinaaf kadhatanii anergii gaafa raajiin fanaaf kadhataniiti kaasee kan namni na galagalchuu malee mana fincaanii deemuu hin danda'u shintibeetichitti na jalaa kaasanii erga raajiin fanaaf kadhatanii lafa kanarra dhufee naaf kadhatanii kaasee of danda'ee bakka hundumaas nan naqee hojii koo san hojjetadhee namnis na qabee hin deemne namnis nan galagalchine ofii koo danda'ee kanaan booddee naaf kadhatanii cheekaappiidhaaf deemee tan naqee gaafan of ilaalu isaanoo ati cabni kee fayyeera natsaa taateetta jedhanii achitti na argisiisanii gaafa na argisiisanii anoo dhuguma fayyeera natsaa ta'eera bakka hin deddeebine waaqayyootu gochaa akkasii naaf godhe nama silaa du'ee silaa yoo na baduu waaqayyoo lafa kanarratti dhufuu kooti kaasee hidhaa gurguddaan irraa hiikee cabni koos naaf fayyee nama silaa du'ee badu waaqayyo jiraataatti nageeddare maashiniin keessa galanii kiyaa ba'u miti lubbuun namaa achitti darbu kan silaa akka diyaakuutti inni diyaakee na baasu waaqayyo achittis na wajjin ta'e lafa kanarratti immoo dhufee nan fayyee kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaa sabni waaqayyoo sajjii jiraata miilla keessaniin dhaabadhaati iyyaa fooricaa gooftaadhaaf sagalee guddaadhaan iyyaati miilla keessaniin dhaabadhaa kan miilla qabdan harka keessan walitti buusaa gooftaaf galata guddaa dhiyeessaa sagalee guddaadhaan fooricaati galateeffadhaa waaqayyoon isa kana godhe kabajamoon sabni waaqayyoon nooraa gooftaan isin haa eebbisu
ani yeroo mana kana raajin fatashkoina kadhatanii kaasee cabni koo sunnatti nagaamne nan fayyee kanaan booddee isan galee kaasee namni sagaraa na jalaan fuunee fincaanii na jalaan fuunee an of dandee hojii mana koo keessaas nan hojjetadhee namni iyyuu kan duraan na gargaaru namni nan gargaaru of dandee jiraachuun jalqabee waaqayyo akkanatti gochaa du'aa jiraataatti deebisee nama namni qabu malee nama namni jiraachuu hin dandeenye nama namni yoo utube malee ka'ee dhaabbachuu hin dandeenye nama silaa du'ee silaa yoo na badu jiraataatti geeddare kana waaqayyoon sabni waaqayyo harka keessa walitti buusaa guddisaa naaf galateeffadha. Isaanii duratti mana qorichaa deemtu achitti malee dura lubbuun ishee darbuu waan jedhuu fi dura mana qorichaa deemtee achitti akka waan fayyinni naaf ta'u achitti fayyitu malee naan jedhanii garuu fayyinni achitti naaf ta'uu hin dandeenye ofummaa qaamni koos na babbaqasanii jireenya koo na miidhan malee fayyuu hin dandeenye aduu gaafa yeroo nas dhufuu ka'e baajaaji kontoraataan na fidanii yoo hin deeme garuu asuma san ka'e ani baajaaji sin qabanni homaayyuu deemee tan galee maal mucaa kana akkamitti akkanatti deemte naan jennaan gara waldaa leenca Yihuudaan naqee achittan fayyee cabni koos homaayyuu hin jiru jedheeni namoonni baay'ee ajaa'ibsifatanii namoota amantaa garaagaraa jira safara keenyarraa baay'ee ajaa'ibsifatanii dinqisiifatanii anis namoonni dhibee qabdanillee namoonni akka koo rakkattelee dhaqaa jedhe jajjabeessaan ture waaqayyoo akkasittiin na gargaare namoota hundumaa birattiyyuu wanta dinqiif ajaa'ibsiisaa godhe kanaaf ani waaqayyoon galateeffadha jechuudha. Manni yaalaa yeroo na yaalaa turanitti ammaa fi wiilcheriidhaan deddeebitii wiilcheriidhaan ol baatee gadi ba'uu dandeessi sanarra immoo gaafa xiqqoo fooyyooftee jettu immoo kiraanchiitu bitamaa fi kiraanchiidhaan deemtinaan jedhanii anis immoo chitaayaa waaqayyoo umurii kanatti dhuguma kiraanchiis na baachistee dhuguma immoo wiilcheriin na deemsiftaa jedhee waaqayyootti nan bu'aa waaqayyoos wiilcherii nan baachifne kan qoonnoodhaan isaan hin deemne lafa kana isaan dhufee waaqayyoo natsaa na fayyisee kiraanchiis narkaa akkan hin baanne godhe waaqayyoo wiilcheriidhaas akkan hin deemne godhe waaqayyoo lafa kanarratti natsaan fayyee oomaas waan tokko hin baamne saantiba tokkos lafa kanarratti hin baamne waaqayyo lafa kanarratti natsaa na hiikee caba koottis fayyee akkuma riyyaa kootiin ka'ee dhaabbadhee deemee kanaafan waaqayyoon galateeffachuu dhufe. Ilaala amma galateeffadha harka keessa walitti buusaatiin. Namoonni akka koo rakkachaa jiran yoo jiraate cabaa akka koo dhibee gurguddaa akka kootiin kan rakkatanis dhibee garaagaraadhaanis kan rakkatanii yoo jiraatanii fayyinni guddaan gara waldaa leenca Yihuudaa jira kottaa lafa kanarratti hiikamaa kottaa lafa kanarratti fayyaan jedha waaqayyoo lafa kanarratti tola nama fayyisaa warii keessa mana qorichaa iddoo garaagaraatti yuun fixina kottaa fayyinni guutuun lafa kanarra jira jedheetan isaaniifis dhaamsa dhaamuu barbaade.